Yaashee tokko natti qabuutti afur ofiif qabattu nagaa koonsiif dhiyeessaa akkam jirta amattu መጥረቅ ይቻላል ከጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃን መምጣት ይቻላል ሕይወት ኢየሱስ ነው Namichatu mana kutaa kudhan qabu ijaarratee utuma keessa jiraachaa jiru guyyaa tokko balballi isaa rurrukutama. Yooyaa ashama akkam jirtu nagaaf jaalallee waaqayyoo bakka jirtan hundatti isiniif haa baay'atu. Kuni YouTube channel Boonsaa Addisuu Guuteeti. Haaraa yoo taatan subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa. Viidiyoowwan yeroo yerootti gadhiisnu akka dafanii isiniif dhufanii fi mallattoo beelii banaa gochuu hin dagatinaa. Erga dhalatanii waggaa 39 ta'aniiru garuu hojii waggaa 93 nama hojjetanidha. Kennaa waaqayyoo biyya kanaa fi dhaloota amma jiraniif kenne keessaa nama waaqayyoo kun isa tokkoo fi isa hangafaati. Har'ammoo yaadannoo guyyaa dhaloota waggaa 39ffaa isaanii nama waaqayyoo raajii Masarataayyeedhaaf tajaajiltoonnii fi hiriyoonni akkasumas maatiin waldaa isaanii walitti qabamuudhaan isaaniif kabajanii jiru. Sagantaa bareedaaf ajaa'iba ture. Faarfattoonni hedduun achitti argamanis illee ni jiru jechuudha. Asumaanii raajii Masarataayyee baga dhalattan isiniin jechuu feena. Wareegama seena qabeessa hojjetaa wangeelaa Abtaamuu Bantii jedhama. Utuu wangeela mootummaa waaqayyoo dhugaa ba'uu naannoo namoota Yesuusiin hin qabneetti billaadhaan qalame. Abtaamuun abbaa ijoollee lamaati. Wangeela Kiristoosiin dhugaa ba'uun aarsaa akka kanaa nama baasisa. Iddoo ulfina qabeessa wareegama ergamoota. Itti fufees Yesuus eenyullee namoota duratti eenyu akkan ta'ee dhugaa yoo ba'ee mul'isee anis abbaa koo isa waaqa irra jiru duratti dhugaa nan baafii jedha Maatewos 10:32. Qorannoon waxabajjii 2022 maxxanfamee akka tilmaamametti qorannoo fayyaa federaalaa haaraa babal'ate irratti hundaa'uun Ameerikaatti namoonni umuriin isaanii waggaa 13 ol ta'e gara miiliyoona 1.64 ta'an kanneen saala jijjiirratan ta'uu isaanii of ibsuu eera. Kunneen keessaa miiliyoona 1.4 dargaggoota umurii 25 gadi ta'uun isaa ibsamee jira. መጥረቅ ይቻላል ከጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃን መምጣት ይቻላል ሕይወት ኢየሱስ ነው ከድንግል ማርያም የተወለደው የናዝሬቱ ኢየሱስ እርሱ አዳኝ ነው መዳን ይቻላል ስለ አንድ ሃይማኖት ኢየሱስ ይወድሻል መዳን ይቻላል መዳን በክርስቶስ ነው አርባራቱ ታቦታችሁን ያክሽፉ እርቅ በክርስቶስ ለዘላለም እርሱ ጌታ ነው የጌቶቹ ጌታ እሱ ብቻ ነው ከስም ሁሉ ስም ያለው Kichuutti kun nanuuni lu'ilaa namni kun yoo cimee asitti qabuudhaaf turre eessaan darbe kun nootembe utuu jedhanii asaasanii jalatti yeroon waaree iddoo collome miilli koo itaalee tulluu qaaree kukkullaa afaanii miti jabaa na dhalche gootumaa shakkii qabu dubbii dhume dirreenni gamaa kootumaa. Gooftaa kee ganii yookaan si qalla. Seenaa gabaabaa wareegama soortuu Abtaamuu Bantii. Paaster Abtaamuu Bantii bara 1982 akka lakkoofsa Habashaatti Wallagga Lixaanaa Gullisoo ganda Gaalaawwoo Guutee jedhamutti dhalatee achuma ganda Gaalaawwoo Guutee waldaa guutuu wangeelaa Sololotti bara 1996 akka lakkoofsa Awurooppaatti akka lakkoofsa Habashaatti cuubame. Waldaa Masarata Kiristoos kaaba Gullisoo keessatti hojjetaa wangeelaa ta'ee tajaajilee jira. Erga hojiima wangeelaaf jecha Gullisoo ba'ee amma Shawaa Bahaa godina aanaa Booraa magaalaa Tashoomaa waldaa Masarata Kiristoositti kutaa tamsaasa wangeelaa yookaan dhugaa baatii irra hojjetaa ture. Akkasumas hanga guyyaa wangeela Kiristoosiif jedhee wareegamutti waldaa makanatti paasterii yookaan soortuu ta'ee tajaajilaa tureera. Kan inni wareegamee guyyaa gaafa fulbaana 25/2015 akka lakkoofsa Habashaatti halkan sa'aatii 4 keessa namoota akka inni wangeela dhugaa hin baaneef doorsisaa turan finxaaleeyyii musliimaan mana isaatti butamee guyyaa gaafa fulbaana 29/2015 akka lakkoofsa Habashaatti reeffi isaa bakkeedhaa argamee awwaalame. Reeffi isaa billaadhaan kukutamee ajjechaa suukkanneessaan irratti raawwatamuu namoonni reeffa isaa sassaabanii awwaalan mirkaneessanii jiru. Namoonni isa ajjeesan kunneen duraan Yesuusiin ganii mandara kanaa keessatti akka dhugaa hin baane jedhanii doorsisaa akka turantu himama. Finxaalayyoonni Abtaamuu ajjeesanii bilbila isaa fi kanaadha warraa isaa irraa butaniiru. Yeroo ammaa ijoollee fi haati warraa isaa haala sodaachisaa keessatti akka argamantu dubbatamaa jira. Soortuu Abtaamuu abbaa ijoollee lama dhiira tokkoo fi dhalaa tokkooti. Abtaamuun sodaa tokko malee utuu wangeela Kiristoosiin dhugaa ba'uu umurii isaa waggaa 33tti biyya lafaa kanarraa boqochuun abbaa isaa isa dhugaa baafii ture bira deemee jira.
sababii kootiif jedhanii kana hundumaa isin irratti hin raawwatu isa na erge sana hin beekanioo jedha wangeela Yohaannis boqonnaa 15:21. Dhuma irrattis namni kamuu amantaa barbaadetti amanuu danda'a. Amantaa isaas akka barbaadetti dhugaa ba'uuf mirga guutuu qaba. Garuu finxaaliyyummaan akka kanaa gara amantaan wal qooduu fi wal irratti duuluutti waan nama geessuuf yeroo adaba godhachuu qaba. Akkasuma maqaa amantaa musliimaan namoonni gocha finxaaliyyummaa akka kanaa raawwatan obboloota keenya amantaa kana hordofan akka bakka hin buune beekuu qabna. Qaamni mootummaa naannoo sana jiru hatattamaan namoota gochaa akka kana raawwatan hawaasa naannoo waliin ta'uun odeeffannoo fudhatee seeratti dhiyeessuu qaba. Akkasumas waldoonni kiristaanaa fi amantootni darbees namni kamuu maatiif daa'ima soortuu absaamuu bantiif wabii dhaabbataa lafa kaa'uu dirqama. Kaayyoo inni wareegameef dhaloonni irraa fudhatee galmaan ga'uu qaba. Onnee dhugaa akka kanaan wangeela Kiristoosiin biyya lafaatti dhugaa ba'uuf hunduu dammaquu qabaan dhaamsa kootii. Jechuudhaan Oliifaan Margaa barreessee jira. Waaqayyoo maatii Paaster Habtaamuu Bantii jajjabeessu jennaa. Oliifaan Margaas Waaqayyoo isaa eebbisu. Namichatu mana kutaa 10 qabu ijaarratee utuma keessa jiraachaa jiru guyyaa tokko balballi isaa rurrukutama. Gaafa banu uumaa isaadha. Namichis na'eetu Waaqayyo uumaa koo ati mana koo dhuftee maaloo kootti ol seeni jedhee mana kutaa tokkicha Waaqayyo uumaa isaatiif kennee wajjin jiraachuu jalqaban. Otuma wajjin jiraachaa jiranuu guyyaa tokko galgala immoo balballi namicha kanaa rurrukutama. Gaafa banu seexanadha. Akka haru wayitee balbala isaa cufee akkana deebi'ee Waaqayyoon maali Waaqayyoo to'atti mana koo jirtu akkamitti seexanni dhufee mana koo rurrukuta jedhee Waaqayyoon gaafate. Waaqayyoo deebisee akkas jedheen manni kun mana keeti malee mana koo miti jedheen. Sana booda namichi mana kutaa tokkicha isa duraa irratti Waaqayyoof dabalee kutaa 8 ofiidhaaf fudhatee wajjin jiraachuu eegalan. Ammas guyyaa lammaffaa utuma Waaqayyoo wajjin jiraachaa jiranuu galgala wayii balballi isaa rurrukutama. Gaafa banu seexanadha. Baay'ee akka haru wayii ta'etu balbala isaa cufee akkana deebi'ee Waaqayyoon yaa Waaqayyoo to'atna wajjin jiraattu akkamitti seexanni mana koo dhufee rurrukuta maaliif narraan dhowwitu jedhee Waaqayyoon gaafata. Waaqayyoos deebisee akkas jedheen yaa namicha nana manni kun ammayyuu kan keeti malee kan koo miti jedheen. Namichis baay'ee na'eetu egaan mana koo kutaa 5 siif kenneera 5 keessa mo'anatu jiraata jedhee jireenya isaanii itti fufan. Ammas guyyaa sadaffaa balballi namicha kanaa rurrukutama. Gaafa banu seexana baay'ee boba'ee aaritu balbala isaa cufee akkas deebi'ee yaa Waaqayyo beekatiin natti taphatta miti maaliif seexana kana narraan dhowwitu jedheen. Waaqayyoos deebisee akkas jedheen yaa namicha nana ammayyuu manni kun kan keedha malee kan koo miti jedheen. Namichis baay'ee na'etu mana koo salgan fudhadhuu tokko immoo anatu keessa jiraata jedhanii jireenya isaaniitti fufan. Ammas guyyaa arfaffaa manni namicha kanaa rurrukutama. Gaafa banu seexanadha. Baay'ee ofitti aaree balbala isaa cufeetu akkana deebi'ee yaa Waaqayyo maaliif icciitii isaa maaliif seexana narraan dhowwitu mana mataa kootii 9 siif kennee tokkoo fi dhaafan bifadhee akkamitti seexana natti taphachiista jedhee Waaqayyoon gaafate. Waaqayyoos deebisee akkas jedheen yaa namicha nana akkas jedhee ammayyuu manni kun kan keeti malee kan koo miti jedheen. Namichis baay'ee na'eetu egaa erga jettee mana kurnassaa fudhadhu seexana kana garuu narraa dhowwii jedhaan. Waaqayyoos mana kurnassaa namicha irraa fudhatee mana tokkicha namichaaf kennee jireenya isaanii itti fufan. Gaafa guyyaa shanaffaas akkuma duriitti balballi humnaan rurrukutama. Gaafa Waaqayyo banu seexanadha. Seexannis baay'ee na'eetu maaloo yaa Waaqayyo mana keessanii mana namicha tokkoon se'ee utuu mana kee ta'uu baree balbala kee irra yuun ga'u lamuu naannoo kee hin ga'u isaarraa duwwaa naaf dhiisi jedhee seexanni naannoo sanii baqate. Erga guyyaa saniitii manni namicha sanii guyyaa tokkollee rurrukutamee hin beeku nagaadhaan jireenya isaa jiraachuu jalqabee jedhama. Egaan gara keenyatti gaafan deebi'u akkuma namicha kanaa kun kan kooti kun immoo kan Waaqayyooti jedhee namni baay'een gaaga'ama jireenyaa guddaa keessa jira. Obbolee waan tokko sitti kanatti qabdu dhiisitii ati mataan kee kan Waaqayyooti. Namni Kiristoos hin qabne akka nama doonii caccabaa keessa jiraatuti. Guyyaa tokko naannoo kee inni ati qabdu kun hundumtuu sirra ba'ee sirra guutee si liqimsuu danda'a. Kanaaf Kiristoosin Iyyesuusin jireenya kee keessa galfadhu isa wajjin gammachuudhaan jiraadhu. Manni koo guutuudhaa konkolaataan qabaa qabeenyaan qaba jechuu dandeessaa kun hundumtuu akka habaqiiti. Jireenyi Yesuus keessa hin jirre gatiin qabu. Kanaaf Yohaannis namni ilma isaa qabu jireenya bara baraa qabaa jedha. Waan hunda kee dabarsee ofii keessa Waaqayyootti kennadhu isa wajjin jiraadhu ati qabeenyaa Waaqayyooti. Yaashee tokko natti qabuutti afur ofiif qabattu nagaa koonsiif dhiyeessaa akkam jirta amattu silaa baaltiif qaaruu si nyaata arrabni kee dhumdhuma boojjitoo luqqifattee bukeessuu feetan duma qullaa koo gabaa baasuuf muka 50 qortaa utuu baaja kee dhiiftee uuba jakootii qortaa takka waa'ee jilba koo
takkammoo waa'ee dugda anumaan ciree nyaatta anumaan buna dugda otuu utiin kufee jettee salphina koo lallabdu ani fagoo ga'eera abjuunuu nan qaqqabdu. Waaqayyo yoomiyyuu taanaan sin irraanfatu. Dhuguma dhugaan sin jedha Waaqayyo yoomiyyuu taanaan sin irraanfatu. Rakkinni ati har'a keessa jirtu haalati keessa darbaa jirtu hundisaayyuu yaada Waaqayyooti. Waaqayyo boru ulfinaan si dhaabuuf jira. Waaqayyo boru galataan si dhaabuuf jira. Waaqayyo na irraanfateera. Waaqayyo na dagateera jettee Waaqayyotti hin gungumin. Gungummiidhaan lafa kakkoo fi namni ga'u tokko illee hin jiraatu. Saba Israa'eliin fakkeenya fudhattee ilaaluu ni dandeessa. Waaqayyoon galateeffachuudhaaf dhaabbachuun kee haasa'uun kee iji kee arguun miillaan dhaabachuu kee deemuun kee taa'uun kee ka'uun kee rafuun kee ribaa damaquun kee Waaqayyoof galata guddaa ni fida. Sababa barbaachuudhaaf Waaqayyoon galateeffachuu dhiisuudhaaf sababan argattu. Sababa baay'ee qabna Waaqayyoon galateeffachuudhaaf. Gungumuudhaafis sababa barbaadachuun hin barbaachisu. Waaqayyoon galateeffachuudhaan garuu sababa baay'ee qabna. Inni naasaa jiru kuni inni akkasitti galateeffachaa jiru kun tola Waaqayyooti arjumaa Waaqayyooti. Waaqayyo yoomiyyuu taanaan sin nagadu sin irraanfatu. Guyyaa yaada isaa keessaa yeroo yaada isaa keessaa akka karoora isaatti inni siif raawwata waan hundumaayyuu. Waaqayyoon galateeffachuuf dudduubatti hin deebiin. Galateeffachuu keessa waan irraa afaa argachuutu jira waan ta'eef. Gungumuu keessa garuu hiyyoomuu jira, dhukkubsachuu jira, kana darbee immoo du'uutu jira. Waaqayyo yeroo hundumaayyuu si jaalata sin irraanfatu. Haga andaara lafaatiyyuu sinii wajjinan jira inni jedhe Waaqayyo gooftaan macaa amanamaadha. Waaqayyotti amani Waaqayyootiif jiraadhu isatti kooluu gali. Ameen.